قلت قالتهما أما سجلتا خيا على بريدنا جرتني وفات جرا حمل خسنين ترى بنا سنجتا قرا سجلتا جانو تولينا دبر سجلتا جانو حاصل برئيسا كتاب الجاتين نوفديا تفتح برئيسا كتاب يخدمو برو قيا رتنا ابفمو دي مخنا نوف برئي حاملين خسن سجرا وند خسن بكتكا خلاص ملين يا سفلا كمان تكي حاملين بكتكا ايوه Belasama, Tuan Dulce, testimoni kaya, karena terang di tebel tadi, bagiannya lah bahas yang itu adalah bagiannya hutan, bagiannya hutan, bagasi mana tadi. Biar apapun, nanti hingga ada kalau, saya itu, DPD Masih waktu era hanya gak berjodoh malah hari itu, dia tidak terlihat juga. Ia adalah anak kita sebagai mana-mana termalah nur baru. Nanti jawab itu, artinya terlalu dilihat ini itu bukan. Doktor Syekh Muhammad Rashad artinya itu. Berapa sini? Nanti hari pun, gak perlu kata angka saya awal cerita. Gaafa sun jireenya isaanii qofa osoo hin taane duutii isaaniillee mul'ata jabaa keessatti gaddaata. Nama jabaa ta'uu nama hojii arraa osoo hin taane hojii dhaloota dabattee dhaloota qaqqaabattee dhalootaaf hafu hojjechuun maqaa keetiis beekamtis akka argamsiisuuf du'a isaa taa'ee jireenya isaa qofa osoo hin taane. Egaa ani Jadi wabah besok, awin dapat segala resesi montir. Kita ada, mereka si koneksi, ayah dengan semuanya, sena Dr. Syekh Muhammad Rashad, wali kabura, wabota nabat tuan dia kan, segala video, baru danis wali kabe, semuanya kata kasih. Ada Dr. Nagar Sadam, as dua lagi terkama. Dr. Baji, Mama Badal semua bagiannya berangkat ke kana untuk aja. Isang lagi kana tu, berapa nama Dr. Bad, gare Oromo Industry Group je. Dan wahai bernota ratu, hawas ni bahawa dia ratu pun bernota ratu bernota kau berkata ada. Gua bernota mau sudah apa tu teh, akhirnya cara kepada dulu berarti sederka ratu portfolio ni dah. Isang lagi ratu mau nanti, kali wanita tinggi kau jechuudhaan garee dargaggeessanii kampeenii eegalu. Anis isaanitti dabalatee hojiilee adda addaa hojjechaa ture. Kana keessaa hubannoon barnoota gadaanaa haa taatu warrummaan barachaa jiranu fi barate qaamee hojii qabatuu aadaa dubbisaaf qabnu baay'ee gabbu'aa ta'uus natti mul'ata. Kanaaf kitaaba jabanaa akkaan barreessu wantoonni na kakaasan haadhaan intalasii ilmoo isii qabattee jirtee Iga kan dia jalan, apa mana iga kan dia jalan, lagi ada dua apa mana dua, ini jadi tiada ada orang lah, angka jadi orang orang berapa, pun itu ekara itu ekara itu. Wantonya kenapa ni? Kita akan gambar itu, kakak usah nakal. Terus kita akan buat biar sedikit pada sultan, waktu itu sedikit akan orang berjadi. Orang mana kisah? Milkaa'ina kitaaba kanaati jalqaba rabbii guddicha tokkicha dabira dhaabbatee galatoomfate. Itti aansee hiriyoota kanneen kolleejjii fayyaa waliin baran guyyaan barreessuu jalqaburraa hanga afar sagantaa qophii kanarratti na waliin jiran osoo dadhabne ifanne hin jenne hanga yeroo tanaan waliin hojjetan hedduun galatoomfate. Isaan milkaa'ina har'aatiif utubaa naaf ta'anii ture. Kanaaf hedduu galatoomaa hedduu isiniin jaalladha. Itti aansee kitaabni kun maxxanfamuus ta'ee eegasii qophii eebbaa baasii wantoota barbaachisan
nu deeggaruu qofaa miti yaadaanis gorsaanis akka abbaatti nama nu bira dhaabbate pirezidaantii yuunivarsiitii Haramaayaa Dr. Jamal Yusuf galata guddaa qaba. Dr. Jamal Yusuf kitaaba kana irratti nu deeggaruu daran deeggarsi inni garee Oromoo Enlightenment Group irratti nu deeggaran hedduu beekamtee kabaja guddaa kan akka waggaa lama dura gaggeessina ture. Barattoota akka qabeeyyii dabtara qalama fi uffata jechuun wantoota barnootaaf barbaachisan barattoota hanga kuma tokko ta'aniif kan piroojeektii baafna irratti deeggarsa maallaqaa 50,000 deeggaranii ture. Sun malees yeroo adda addaatti wantoota hin barbaachisan jennee gaafannu cinaa dhaabbachuudhaan dhimma hawaasaa yeroo hunda deeggaranii hojii nu barsiisaa turan. Kanaaf nama akkanaa qabaachuu danda'an hedduu itti boonaa hedduu galatoomii jira. Imalli kitaaba kanaa akka nama jaamia ijaaruuti. Bu'uura isaatis dhuma isaatis namni ijaaru hedduu. Kanaaf hunda